Finfinneen keessattuu waggaa 27 kan keessa waggaa 27 kana keessatti saamichi lafaa ka irratti bal'inaan gaggeeffamaa bahe akkasumas immoo magaalittiin pilaana tokko malee ka guddattu karaanii fi tajaajilli hawaasaa akkatti kosii gatan kun hundi ka pilaana tokko karoora tokko kan hin qabne ummaticha ammayyuu rakkina guddaa keessa buusee jiru darbee immoo ammaan booda akkaataatti lakkoofsi ummataa biyya kana keessatti dabalaa deemu keessatti magaalaa Finfinnee keessatti yeroo gabaabaa keessatti rakkina jeequmsa hawaasaa guddaa fi rakkina fayyaa guddaatti nu deemsisaa jirti jennee amanu. Kanaaf magaalaa Finfinnees ta'e magaaloti Oromiyaa magaaloti Itoophiyaa keessaa hundi wal qabatanii karoora ummaticha gara fuulduraatti jireenya isaa fi nageenya isaaf murteessoo ta'an akka ta'anitti ni hojjeta Adda Bilisummaa Oromoo. Kana keessatti lafa saamaman kana fakkaatan gara fuulduraatti odii tirtaanii akka sirna qabatanis ni hojjeta. Akkas gochuu keessatti Finfinnee keessatti har'a akka arkaa jirru bakka adda addaatti squatters yookaan immoo ka sirnaa ala caraqaa beet jedhan biyya kana keessatti kuni babal'atu darbee immoo ummati baay'inaan as seenuu akkasuma ta'uu sana keessatti pilaana kan hin qabne kanarratti dorgommii ka fakkaatu tokko darbee nageenya ummata Finfinnee gara fuulduraatiif yaaddessaa akka ta'e meeshaa waraanaa itti seenuu kun hundi isaatu ka regulated hin taane yookaan ka sirna hin qabanne magaaluma Finfinnee waliigalaatiif balaadha jenneeti amanna. Kanaaf ka saamicha lafaa squatters babal'isuu jedhani ummata Finfinnee irratti balaa babal'isaa waan jiraniif akka dhaabbatan goone gara fuulduraatti isa kana karaa qabsiisuu keessatti ni hojjeta Adda Bilisummaa Oromoo. Kanuma keessatti dhimmi Finfinnee yeroo hedduu falamsiisaa ta'eeti argama. Falamsiisaa qofaa miti akkaataa imaammata mootummaanii fi paartiileen dantaa mataa isaaniif jecha imaammata hordofaniif magaalaa Finfinnee fi ummati Finfinnee inni nagaan bal'aan lakkoofsi isaa guddaa ummata Oromoo naannoo isaa jira wajjin akka konfliktiin jiraatu godhanii jiran. Kuni maalirraa madda abbaan lafaa moggeeffame abbaan dhimmaa Finfinnee kataatu sun kasaa akka hin taanee fi ummati Finfinnee fi ummati Oromoo nagaan akka hin jiraanne godhaa jiran. Kanaaf Finfinneen Oromoof deebi'uu fi bulchiinsa Oromiyaa jala ta'uun irran deebi'aa. Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jala ta'uun dantaansaa ummata Oromoo naannoo magaalaa Finfinnee jiranii fi Oromiyaa caalaa ummata Finfinnee keessa jiruuf fayyada. Ummati Finfinnees Oromoo wajjin akka nagaan jiraatu godha. Kanaaf ummati hundi kana akka deeggaru waamicha keenya kenninaaf jechuudha.